Haaya akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka isin jirtan maratti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii anillee nagaa guutuun qabaa galanni waaqayyoof haa ta'u har'as egaa deebi'een dhufee har'a immoo gaafii isin na gaafattanii namoota baay'eetu na gaafate gaafii kana. Gaafii na gaafattaniif egaa deebii qabadhee isiniif dhufeen jira. Eessayyuu dhaqina aga xumura viidiyoo kanaatti seeraan caqasaa dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Egaa namoonni tokko ijoolleen keenya biyya Arabaa irra hojjechaa jirtanii mul'ata boruu keessanuu qabdu yeroo biyya Itoophiyaatti galtanii jireenya mataa keessanii yeroo eegaltan mul'ata mataa keessanii qabdu. Egaa kanumarraan kan ka'e gaafii garagaraatu na gaafattanii gaafii sana immoo namoota hedduutu na gaafate namoota hedduun immoo kan na gaafattanii deebii isiniif qabadhee dhufeen jira. Aga sagantaa kiyyaatti na wajjin turaan isiniin jedha. Egaa gaafiin isin na gaafattanii waa'ee jireenya Itoophiyaatiin wal qabatee waa'ee hojiitiin wal qabeetii yeroo Itoophiyaa gallee maaltu nu barbaachisaa? Hojii tokko hojjechuudhaaf kan jedhu waa'eedhuma hojiiti malee gaafichi waa biraa hin dabalatu. Egaa namoonni waa'ee jireenyaa namoota tokko maatii keessanis haa ta'u hiriyoota Itoophiyaadhaatti dhiyaattanis haa ta'u waa'ee jireenyaa mariisistanii gaafattanii waa'ee jireenyaa waa'eedhuma dhiphinaa Itoophiyaa jireenya Itoophiyaa qaala'ee waa'eedhuma dhiphinaa qofa dhageessanii abdii kuttanis illee abdiin kutinaa. Yaw Itoophiyaa keessa uummata bileenatu jiraata jechuudha. Kanaaf egaa inuma jiraachatuma jirra nus Itoophiyaadhuma jirra. Karoora keessaniin ofiin mari'adhaatii Itoophiyaa sodaa tokko malee yoo galtanii hojii kamuyyuu akkuma namni kamuyyuu hojjetu hojii kamuyyuu hojjettanii ni jiraattu. Egaa gaafiin isin baay'inaan jechuudha ijoolleen baay'een na gaafattanii waa'ee yoo suuqii bannee eeyyama aga ji'a meeqa eeyyama malee hojjannaa nurratti cufamaa waan jedhamudha. Harki baay'een kan gaafii na gaafattanii. Egaa waa'ee suuqii ilaalchisee eeyyama malee hojjechuun hin danda'ama. Yoon banee turtii aga turtii ji'a meeqatti eeyyama malee hojjedha waan jedhu gaafii baay'een keessan na gaafattanii. Isa irratti egaa akka lamattan isinii ibsa. Hakki tokko ispaaltii gubbaa irratti jechuudha. Ispaaltii gubbaa daandii guddaa irratti hojjettan ta'ee jalqabumayyuu yeroo suuqii bantan eeyyama malee hin ta'u jechuudha. Maaliif Itoophiyaa keessa hojii tokko hojjechuudhaaf eeyyama malee biyaansi turtii ji'a 3 ji'a 4 wayii yoo bakki hojii keessuun xiggii yookiin manooraa keessa ta'ee aga ji'a 3 ji'a 4 eeyyama osoo hin baasin amma eeyyama baafattutti hojjechuu hin dandeessa. Garuu ispaaltii gubbaa daandii gubbaa irratti mana tokko kireessitee jechuudha. Mana tokko suuqiidhaaf kireessitee hojii jalqabde yoo ta'e yeruma sana dhufanii sirratti cufu jechuudha. Kanaaf inni guddaan yoo mana keessan ta'e mana keessan bakka mana itti ijaarrattan safarri immoo mana itti ijaarrattanii keessa yoo ta'e ispaaltii irra yoo ta'achuu baate aga turtii ji'a 3 ji'a 4 eeyyama malee hojjechuu hin dandeessu. Sanantaan taananii ispaaltii gubbaa mana kireessitanii hojjettu yoo ta'e yeroo gabaabduu keessatti guyyaa 2 guyyaa 3 isin irratti cufuu danda'u. Maaliif yeroo irra deemanii yeroo qaba keessattuu yeroon isaan irra deemanii baay'ee maskaramii natti fakkaate maskaramii irra deemanii ilaalu jechuudha. Akka ajaa'ibaatti irra deemanii ilaalu. Isin maaruun illee hin jiru. Tokkicha dhaqaniiti immoo dhufaniiti isin irratti barreessan taanaan baay'ee miini keessan illee isin jalaa badaa hojii baay'ee rakkattu jechuudha. Kanaaf amma isiniif danda'ame ijoolleen baay'een amma isiniif danda'ame eeyyama baafadhaati hojii kamittuyyuu hojii eeyyama barbaachisu yoo ta'e suuqii wanta barbaada daldalaa suuqii wanta ta'e yoo ta'e dirqama jechuudha eeyyama baafadhaati hojii eegala. Maaliif sodaa tokko malee jechuudha. Eeyyama qabaate sana sodaa tokko malee baatee galtaa sodaa tokko malee suuqii keessa waan ta'e keessa nagadattaa eeyyama hin qabdu taanaan har'a moo boruun dhufanii irratti cufuu yaaddoon jala si fixa waan ta'eef eeyyamni baafachuun barbaachisaadha. Yoommoo manooraa ta'e keessa yoo ta'e bakka namni dafee irra gahuu hin dandeenye yoo ta'e ji'a 3 haga 4 turuu hin dandeessuun isiniin jedha. Waa'ee eeyyamaa wal qabatee ijoolleen baay'een gaafiiwwan na gaafatanii fi amma beekumsa kootii deebisaa qabadhee isiniif dhufeera. Deebisaas kanumaadha. Warri immoo waa'ee Itoophiyaatiin wal qabsiistanii waa'ee jireenyatiin wal qabsiistanii tuba biyya kanaa hin gahin
yaaduudhaan dhumtan yaaddayna waaqayyo jira hundumtuu jiraatatuma jiraan isiniin jedha oolmaa gaarii